Awwadaayirratti dargaggoonni sadii yeroo wareegaman miseensa kora bittinneessaa Oromiyaa tokko dabalatee hawaasa irraa namoonni muraasni madaa'uu jiraattonni magaalattii dubbatan. Waan edaa godhame kun karoora guddaadha. Fakkeenyaaf Kamaal galchuu turraan tana dhufaa innee nuti sagantaa qophiirra jirra. Uummanni silaa arraan tana osoo gurbaan kun inni kunis kanama ajjeese kun duubaate magaalaan tun dhiigaa fi dhiiga walii galte. Inni waraanni makkalaakaadha ha bulchiinsi hogguu yaameen dhufne nama tokko jecha maaliif dhufuu danda'e ajajeenyuutiin dhufe maal godhuudhaaf dhufe tarkaanfii nurra fuudhuudhaaf dhufe isa fakkeessee kana waan ta'eef jecha ni jiran namni as keessa jiru ammallee ni jira namni biraa tara duraatiif ni gorsina. Tara lamadaatiifis ni godha tara sadeessaati gandaanuu raayaane ijoollee nu jala ficcisiisu nu waliin ficcisiisu hin fudhannu kuni waan yeroon barbaaduu miti waan Oromoon barbaaduu miti waan qeerroon barbaaduu miti qeerroo waan barbaaddu walitti dhuftee rakkoo isiidha waliin haasoftee furachuudha barbaaddi malee dhakaa waliif fudhachuu ganda addaa wal filtee waan godhu waan akkasii jira bal'inaan ganda keessa kanallee qeerroon hubattee isiin tuni qabsoon tuni wareegama isaaniitii waan dhufteef akka nu harkaan baane dammaqinaan sosso'uu qabdiin jaa galatooma. Miseensi milishaa Araddaa Kadiir jedhamu halkan edaa dargaggoo Ramadaan bakka hojii isatti rasaasaan akkuma dhaheen goda yookaan holqa ganda Umaraalitti argamu kan dhagaa gurguddaadhaan marfame seenuudhaan akka mishigitti gargaaramee dargaggoota hedduu rasaasaan dhahee kan jiru yeroo ta'u miseensa kora bittinneessaa Oromiyaa tokko holquma kana biratti shugguxiidhaan akka dhahee jiraattonni OMN itti himan. Gonni kun kiiloomeetira meeqa dheerata? Diddama kiiloomeetira meeqa gaa gonni kun? Kiiloomeetira 20 caala kun. Inni eessa taa'ee nama dha'a ture? Bikkinni taa'ee kun ichoo taa'ee bincirraa nama dha'a ture. Nama bakka kanaan nama dha'a ture. Meeshaa bakka kanaan baafatee nama dha'a? Nama meeqa as keessaan ajjeese dee? Hedduu waan keenya ajjeese waa beekuu dandeenyu kan nuti. Maqaan isaa eenyu? Maqaan nama kanaa eenyu? Hadiir eenyuti? Hadiir eenyu jette? Hadiir Ibraahimii. Tolasaa Qoosasaati Hadiir Ibraahim jaanii. Hojiin isaa akka milishaati kaabinee wanta fakkaata qawwee qaba. Bakka gandaa hedduu rabbashaa ture yeroo dheeraadhaaf. Nuni goda Hadiir Aliiti laala Hadiir Aliiti as keessa Hadiir Aliiti. Goda kana as keessa asuma keessa taa'ee asuma keessa bee nama hedduu rabbashaa yoo barbaadanis mul'atu ijoollees ni rabbashaa inni numa beeka madrashaa mannashaan beekamu madrashaa isaa amma duuma isaatti rabbi nu garsiise malee. Ijoollees ni cinqanis ni dhawa reenu qawwee inti beete as keessa dhokatee kuno qawwee inti beete namni meeqaan tan fixee nama hunda siyaasaa irra kaa'ee duraan akka miseensaa deema qawwee hidhatee deema amma inuu sanbira kuteeti nama alaakaa makalaaqaadhaa wajjin nama fixaa jira nama arrafaa islaa makalaaqaan jala wanta jalu galuu baate qeerroon fixaaf deema jala muree. Ni fichiisaaf deeman ni jala bulanii amma ilaa sa'a torbarraa eegana ilaa sa'a 8 ganama kana kuno dubbii raawwattee jechuudha dhumtee isni dhoomee sababanni makalaaqaa dheetti ijoolleen mannis makalaaqaan isa dhawan qeerroon isin dhiifnu jettee sila inni asuma keessa taa'ee asuma keessa obbee adiraashaan qabu mannashaan qabu ilmaan isaa amma kalee feetee jaan kalee sa'a 8 ilmaan isaa ganda arawaa caanaa malkaa bal'oo feetee jaan ilmaan isaa waa takka asiin qabu inni lubbuu isaa malee lubbuu isaa as keessa galuu jira bakka qeerroon halkan isaa jala bultee halkan sa'a 7 eegalanii amma ganama kana kuno sa'a 4tti dhimmitti isaa raawwattee jechuudha. Daawwattoota keenya gonni kun goda ganda Yimar jaama. Bakki kun bakka namni hedduun itti galaafatame jedhaniim jiraattonni Awwadaay. Maatii wareegamtoota OMN mana taaziyatti argamuudhaan dubbisesim dhiini ilmaan keenyaa nu bee waan jiruuf garaan keenya nagaan ciisee nu bulaa jedhan. Ana rasaati. Amma duraas qabeenya namaa gubeechuun mana naafna duraa barbaadu turan. Qarshii kuma lama kan lubbuusaa siifinne yaniitiin qarshii kuma lama mana moggaanne hammatanii kuma lamaan san qafare. Eegas booda ilaas jala dhufanii mana kana ture eeggatanii mucaa keessarraan to'inu mucaa keetii mana galfadhu fidaa ilmaan keetiin abbaa jechuudhaan mucaa san fidee mana galche. Eegas booda iddoo ilmaan kee hin qabnu siine jechuurratti guyyaa meeqoraana na fidee na tume lafeen cinaachaatu na cabtee jirti. Ilmaan kee keessa inni meeqa fa'a? Inni kutaa qaroomo. Meeqa fa'a ilmoo kee keessa inni? Inni sadeeffa. Ilmoo sadeeffa ilmaan meeqa qabda walii gala? Shaniin qabe. Kutaa meeqa barate? Kutaa 10 bala nama fatanaa fudhate. Maatiri fudhata?
Guddaa saddaa. Bakka masgiida duraadha. Saba hojii isaa jiru moo? Asirraa deemeeti masgiida dalagu jiranii qoonqoo fudhatee qoonqoo san nyaatee niin dalaga jee deebi. Edaa inni achi duratti ijoollee mucaa xiqqaa tokkoo fi mucaa Abduqaadirii marga jaamu maal irratti isin ilmaan gandee mar ijoollee teenya ijoollee tiyya barbaaddan ilmaan gandee mariin firaa dadhabee jechuudha. Mucaa Abduqaadirii mariis yaammatee kiyya mana dhufee dhabee anammoo rabbiin agarsiifnu mana kana gaafatee janii ol gara galee kiyya kun deemaatti dhage jugusee deemaatti dhage karruma duratti olleenuu walis seenan ati abbaa maasee nama guddaa akkana hin jiingisee jeen kiyya kana akkasitti itti seenee dhaye anka dhaameen arge asirraa dhaame jinaacha kanarra asiin duutaan dhaame asirraanis dhawaani qaba mataarraanis rasaasni asiin dhiibate wallolan qaban wajjiinuu qeerroo taanee teenya jeeti eegas booda wajjiin jiranii bira dhufaa nama as keessa yakka dalagee qabaniiti itti kannaa jiran wallola tokko hin qabne. Dhaamsi ilmaan Oromootiif ati qabdu. Ilmaan Oromootiif dhaamsi ati qabdu. Dhaamsini nan qabu moo galatoomaadhaan jira. Keessa kana mucaa kiyyisan dheessa booda nyaatin anillee rafee galatoomaan jira. Ramadaan suufii jeniin. Hara iddoo bakka masgida tana masgida dhaabee odoo ijoollee isaatiif tanamaa wal lolte nagaa wali goona kadiirumaan qabdu iddoo gatteenyee ilaalaa dhaabbu juuni akkasitti mucaa jedha jechuudha. Waan takka walitti hin qabnu. Waan takka walitti hin qabnu akkanumatti bakka duuma isaatiin na yaamanii naasuufiin bakka taa'u qabu jedhamee asii haakima haramaa geessine haadiritti barsaayanii gombolaasiin oduutti haadiritti barsine bakka baay'ina qabinaan jee baay'ina qabinaan jee kun harka qabu akkasuma keessa baasii akkana kana goote amata 18 ta'a. Barataa kutaa qosilaa kudha takka deebi'ama barana. Amin amin amin. Amin amin amin. Ramadaan yaadaan taaf. Ramadaan amata meeqa? Amata 18. Ama 18. Barataa kutaa meeqa turte? Sagal. Kudhan barana kudhan. Barana kudhan. Olen lam sadi afe mati xiqqoo takkaa fi wayyaa lama. Edda sa'aatii meeqa adda? Saa shan nageenya sa'aan san saa shan ga'uun. Ramadaan eessa jira ture yeroo sana? Ramadaan masgiida bee masgiida jedha masgiida keessa. Masgiida tolchu jira. Masgiida keessa jiran. Achi dhaqee dee? Achi dhaqee dee. Wallola ni qabanii? Hin qaban wallola nagarree nuti wallola isaa nagarre. Alaa kana kan fayyisa wooma fedhaniif nuti takkallee ilmaan Oromoo dura dhaabbannuuf dam qabname ilmaan keenya har'a nu fayyisanii ballaalaa tana fayyinee nuti har'a fayyinee warra har'a laalaa akka har'a fayyinee inni hin bulin har'a awwaalamuu innis har'a mucaan kun hin awwaalamu hanga inni du'u jeetiin jiraan bakka akkasuma muraasa sanaa guutanii alhamdulillah rabbil aalamiin maal hin jawli fayyeetiin jira hommaa wallaahi gara kananiif dadhabee malee fayyeetiin jira. Amin amin. Walumaanu qaalaal isinummaan cuftinu gairooti mataa biyya rabbi isinaa godhu isin galatoomaadha rabbi isinaa jajjabeessu huliillee banaan takka isin argini amma boodallee kadiiriin hangafee huliillee mucaa keenya kana hangafee kana michi badii kana hojjetee duuti isaa duuma. Dargaggoonni bakka awwaalchatti argamanis namoonni gocha hin taane irratti bobba'an badii akkanaatirraa of qusachuu akka qabanii fi uummata keessatti dhokatanii shira xaxuu akka dhaaban
waamicha dabarsaniiti jiru. Alataa kana magaalaa Awwadaayii ganda imalali keessaa yeroo duraatumaa gisee inni Khadija Ibraahimee galu yeroo inni wantummaa inni bulchiinsa keenya keessa seeneefu ganda imirra wantummaa godhaneef yeroo duraa as keessaa akka tasaatti duraa dogongoree ijoollee teenya dadhees abdii ibsii jira deebi'ee inni san bakka abdii ibsan bu'eeti deebi'ee irraan tana yeroo nuti nagiyaa wajjannee isa abdan ta'ee Iliyaasee nu jalaa jira kan Iliyaasee tarkaanfii irra fudhata ajajaa qeerrootii jedhameeti Iliyaasee tarkaanfii irra fudhamtee makkalaakiyaan itti ajajamtee galgala to'achaa bulanii makkalaakiyaan isaa qaama dhiqachuu deemu isaa waa takka quban qabne lagatti itti ergamte akka nama isaa makkalaakiyaan ergamtee makkalaakiyaan jala haatee Ilaasii ganda lama keessa kochiistee ganda marii haastee ganda raalee keessatti isa jeechee eegeessa jeeste booda nutti as garagaltee akka isinii goone lallaalaadha nuun jedha kanaafuu deebitee gisee ammaa nuti ganda keessa deebinee gama manguddootiin atis siinna dawwalee sharxiina kaayyatee jeeti ganda keessa osoo teenyuu sharaa mandiraatti manguddoo teenyaa wajji osoo teenyuu osoo inni ganama osoo galgala gisee inni osoo isan awwaallatiin akkam jennee mangudduma ganda keenyaatiinu inni dhufee as keessa akka nuti wanti takka nurratti raawwatamnee qaamni biraa jennaan manguddoon teenya takka takka illee warreettan isa sodaatan akkam nuun jedhe qabrii isaatis hin dhaqinaadha isaas awwaalcha isaan dhaqinaadha nuun jedhe deebitee gisee maata manguddoon maaliif jennaan manguddoon isa kana qaama dhufee qaama isin seenee isin fuudhu kana isin irraa dhorkuu dandeenyu jedhe maaliif manguddoon biyyaa takka akka nama mootummaan akka manguddooti kanaafuu ka'ee gisee manguddoon teenya qaama seeraa tokko humna isaan qubsitan nurraa dhorkuu hin dandeenye maaliif manguddoo hin eebdan manguddoo teenya galgala irra deemee sodaachisa waan isaan jedhaniin takka godhaaf waan isaan jetteen gisee ammaa nuti gaafannu isiniifiin godhaa nuun jedha gisee amma gaafii nuti gaafannee bulchisalee kantiibaa maal nuun jedha iseef dura haayyattanii tanaaf nuun jedha inni yeroo wantummaa inni dhaabbameefu ganda keessaa numa hundaa ofitu. Khadija Ibraahim eega magaalaa Awwadaayii tana keessa dalaguu eegale takkaa isaa waa'ee bareedduu nu yaaduu nagarre xiqqeenya keenya irraa Khadija Ibraahim nu dararaa jira nuti wallaahi takkaa waa'ee nama gammachiisaatis dubbatee hin beeku miidhaa isaa malee dhiiraa dhalaan keenya gaaromina isaa tokko keematu numaa hin jiru. Ara dura laga keessatti nama rarraasame sanaan hin beeku garuu kan nama san rarraasee isa mataa isaati. Ijoollee duradhaan nu dura jedhamte obboleeyyan keenya warree hidhamee duradhaa. Warree hidhamee duradhaa jiru san guututti isaan manarra deemee guutuu isaanii hidhe. Khadija Ibraahim wanti deemus hawaasaa fi mootummaa qofa waliin buusuufi. Edan nuti akka qeerrootti ijaaramee jiru ganda kana keessatti mucaan dhufee nuti himate. Nama wajjin walolee nama kana ijoolleen nu araarsaa nuun jeeti. Hoggaa dhoyinee nuti isa kana mucaa kanaan meesseenneen nu garsiisu jira mucaan. Hanqanuma dhufee mucaa kabalaan eegale. Akkasii miti dhaabuu kunis ilmooteetii isaan lachuu waan irra walolan gaafadhu akkanatti nama gaafatanii hin jeen. Hanqanuma qawwee nan nyaachifate. Hoggaanni qawwee nan nyaachifateen qawwee harka qabeenis. Qawwee harka qabnaan ammaas qawweedhaan as darbe. Laa bikkeen naree kana hunda deechaan gabalaasan hundala. Lafeen tun fayyaa nan qabdu bikkeen hin adee. Eegana namaan nu jidduu jira namni nu jidduu jiru san adda nu baase. Deebi'ee namni maqaa katabe anumaa fi ijoollummaa kadhadhaman kana Iliyaasee irraa fudhatee inni ilaatti amma deebi'ee yerummaa wantummaa inni Iliyaasee ajjeese gaafa Iliyaasee ajjeesu sani dubbii akkanumatti hasaasanii maal godhe bulchiinsi keenyoo manguddoon ganda keenyaa haatee dibicha dabdee dibicha irraa qarshii 500 deebise hummaaliif ta'e waan hariiroo walii qaban deebi'ee kantiibaa magaalaa keenyaa kan yeroo duraatis deebi'ee awwaalcha isaan nuu fiduun akka nuutu ajjeese bee haadhaa jechuudha kun duubaa nutti ajajuudha gisee nuti ni gaafannaami lammiitii yaaddu eefiin fidee nuun jedha lammiin isaa du'ee Oromoon guma baafti malee gumaa si nyaattu kanaafuu deebinee gisee arraanta deemee gocha kun irra raawwatame mucaan keenya masgiidaa wanti nuti irra baane marii masgiida keenyaati malee waan biraatiin gisee amma rakkoon san dhufte isaa fi mucaan keenya gisee waliin bu'an gisee inni mucaatumu jiru saayimni keenya itti os jedhee kunis mucaa keeti kunis ilma keeti haala asii olii jennaan deematuu cubbuu jee qubatti ilaali aan cubbuu miti akkanaa miti gisee inni jeen qawweetti nyaachifatee mana keessa gisee inni deebooda hee gisee amma nuti gacheene mucaan ka masgiidaa bee qawwee inni dhoyteemi gisee nuti asii haane fiigeeti gandumana keessaa fakkaattuu akka isaa bira dhaqee rasaasa fudhatee hallayyaa san seene hallayyaan san kan waan yeroo duraatu qopheeffatee ittiin qopheeffate hallayyaan san waan amma qophooytee miti waan yeroo dheertuu ittiin qophooytee hanqaan gandee markana keessaa
nama waan dargaggeessa ta'e fixee maqalee galuu jedhe qophummaan isaa tan edda qophooyteefu akka keessummaa nuti gadi hin geggeeffanneef keessummaan dhufuu deemtu har'a magaalaa godaa dhuftee nuti galgala akka qeerrootti itti qophooynee nagee ganda biyya teenyaa ganda keenyaa nu eeggataa inni itti qophooyne deebi'ee gisee inni gochaa nurra raawwate akka waan diinni duubaanutti ajajee keessummaan keessaafuu magaalaa Awwadaay magaalaa gootaa jedheti caalaan bultumnuun dhaadateera akka gootummaa teenya isaan shoorar keessaan geggeessanii fi keessi gisee gocha san raawwate booda nuufi ammaas makalaakaa dawwalee makalaakaa wali buuse haanee maa jenneen poolisii oromiyaatiin hoottaa humni kun nama ajjeesee jira nuu baasaadha inneen akkam nuun jee nuti isa isin hin baafnu deemaadha irratti isinii daanaa nuun jennu kun jechuun isaa maaliif akka waan hidhata walii qabaniiti kumaandara mana hakamaa duran ni gaafanne maal nuun jee qabamee jira harka keenyaa jira hin barbaadinaadha nuun jee deebi'ee gisee amma nuti ganda deebinu gisee inni jiru kana jechuun maali nu jalaa battalumaan baasanii diinaa galchuudha deebiinii makalaakaa gosa gosaan nu jijjiiranii makalaakaa gubbaan nu naqanii ganda gama haaniin baasanii ganda biraatiin nu duubaan nu deebisan kana jechuun qeerrotee nyaatu waan isaan yaadan nurraa hanqise malee san keessa shira ajaa'ibaa nutti xatuufan kanaafuu gochi irra Hadiir Ibraahim raawwate fakkaattuu akkasaa gandee markeessa jirtu kanaafuu har'a booda fakkaattuu yoo qajeelte haa qajeeltu qajeelu baannaan tarkaanfii ejjennoo quubsaatu irra fudhata. Sirna awwaalcha dargaggoo Ramadaan irratti namoonni hawaasa keessatti dhokatanii mootummaa fi qeerroo walitti buusuudhaaf ergama diinaa fudhatanii socho'aa jiran uummataa fi mootummaa bakka hin buujaan kantiibaan magaalaa Awwadaay obbo Faraan Abdusalaam. Kantiibaa magaalaa Awwadaay haala irra iddoo awwaalchaa irratti wal dhufne kun iddoo gadda akka magaalaa Awwadaayitti gadda guddaa nutti dhagahame gocha suuqannee isaa gocha badaa diinaa gocha diinaati gocha irra raawwatame kun gocha tokkichummaa uummata Oromoo faalleessuudhaaf diinni shira diinaati jennee tallaallu jecha shira diinaati shirri diinaa kun nu keessaanis nu alaanis nu fakkaatee kan nu keessa deemu ta'uusaa waan ifatti nu agarsiisa jechuudha. Milishaa ta'ee gocha akkanaa kan raawwatu ergama diinaa qabaatee dargaggoota qeerroo nageenya si eeggachaa jirtu qeerroo biyyaa gaachana uummata Oromoo taatee jirtu dhimma dhuunfaa isaatiif jee gocha kana irratti raawwate ergamni kun waan tokko mootummaa fi ummata walitti buusuudhaaf mootummaa Oromootii fi ummata Oromoo addaan baasuudhaaf ergama shirri diinaa bobbaase ta'uusaa kun akka mootummaattis kan jedhamurree hubachuu qabnuu fi akkasuma hawaasnis kan hubatee ergama diinaa kana shira diinaa kana injifatee jira jee yaadammaas maaliif waldhagee qeerroon edda akkataatti waldhagee waliin deeme silaa balaa kanarra hamaa uumama ture kunis galanni qeerroof haa galu jechuun barbaada maaliif obsii ifi qindoominni waldhageeyanii deemanii rakkoo kana akka ergama isaan barbaadan kana raawwachuu dhabuun akka dur silaa taate xiqqoo waan sadarkaa kana ga'uu miti xiqqoo diinni nutti fayyadamuun rakkoon baalaan nu keessa uumamaa ture jechuudha. Arrammoo namni keenyas dammaqee qeerroon teenyas dammeeytee ergama diinaa ta'uu beekee kan fashaleessi ta'uus fi ergama shira diinaa kana ni fashaleessi jeetiin amanaa. Saniif obboleeyyiin keenya kan arra wareegaman kana jannata isaaniif hawwa rabbiin jannata fuulduree isaan haa qananiisuun jaa obboleeyyiin keenya kan miidhamanis kan miidhaan irra gees kan kunuunfannee madaa heenaa rabbi godhee fi nuus cinaa dhaabbannee akka mootummaattis akka hawaasaattis cinaa dhaabbannee isaan hanga barbaachisu wallaansa isaanii kan booda deemnee fiinxaan baasnu ta'uusaa asumarratti ibsee maatii obboleeyyiin keenya irraa wareegamaniifis sabrii rabbi isinii kennu jechuun barbaada. Walumaan dhabne obboleeyyiin keenya kun waan diinni nutti aggaammee diinaati. Aggaammee diinaa kana garuu tokko taaneetuma irraa baanaa kan jiruun qaba. Handura qabsoo qeerroo fira gaafa roorroo misaa'ila falmii qomoo gaachana lafaa fi lafee Oromoo Awwadaay waggoota dabran kana qofa keessa lubbuu hedduu dhabuun ni yaadatama. Jiraattonni magaalaa Awwadaay fi naannoo ishiidhaa kan mana taaziyaa Ramadaan Suufiitti agarree namoonni akka ajjeechaatti irratti bobba'an kan akka Kadiir kan biraa hatattamaan seeraaf nu dhiyaachuudha qaba mootummaan dhimma kanarratti hojjechuudha qaba jedhaniim gabaasa OMN qophaa'eef Uudii Muusaa Awwadaay irraa.